Akkam ooltan? Nin qabadhaa waan. Nin dulloome seete. Harriin tun nama hedduu misliil godhu jirti fakkaatte. Hunda dura galatooma. 10 years, it's amazing. Waggaa kurnan irraa Torontootti qopheessine. Gorgeous, many of you guys. 10 years flew by. Akkuma xiqqaatti hedduu kutte. Waqtus jijjiirre. Baroo san keessa 2013 qophii adda addaa qopheessu turre. Qophii afran qal'ootti irraa eegalee fakkaata, I think. Sanboota Kaalib irraadha. Ka Macaatu lama ka sochii baalee qopheessaa turre. Qophaa biyya alaa kana qophaa'aa ture. Waggaaf duuba deebitee retrospective wagga laaltu sochii qeerroodhaa san booda ka'eef gumaa guddaa waan buusanatti fakkaata. Kunis maali? Yeroo sanitti waggoota 20 san duraatti Oromoo yeroon hamilee isaa hedduu cabee namni keenya wal iyya keessa wallaaluu dadhabee barcaa irratti isaa taatu, taaziyaa irratti isaa taatu, bika paariitti namni Oromoon bu'aan buuftuu malee Oromoon bu'aa buuftii yeroo itti yaadamne. We are facing crisis of collapse of collective self-esteem. Kanaaf tarsiimoo yeroo san Oromoon fudhate yoo haala amma jirru gara fuulduraa deemnu irratti wal da'uu kan dadhabnu taate, let's look back. Nostalgia, use of nostalgia to revive nationalism. Tarsiimoo jedhamutti fayyadame. Kunis namni keenya yoo amma jirru gara fuulduraa irratti walii galuu hin dandeenye, talee tabara dukkanaa san keessatti tabara rakkoo san keessa jirru keessa dabarre irratti duuba deebi'uudhaan, if we reflect on the legacy of our fathers, maybe hamil nuu kenna yaada irraa hojjetame. Kanaaf sochiin afran qal'oo ka waggaa 50 waggaa kurnan irraa godhame sun probably for first time hanga 2005 kana dhufee after 7 years qophiin sun qophaa'e. Qophii afran qal'oo sanboota Taalib irraa, sanboota Tabaalee, Macaatu lama irratti namni galma guutuu ka'ee gale. San dura namni wal ga'u ture jechuudha. Erga qophiilee san goone booda waa'ee fuuldura irratti illee haasayamuun hedduu danda'ame. Kanaaf waggaa kurnan dabre kanatti Oromoon hunda keessa dabre injifannoo guddaas fidate. Dongoroo guddaas hojjetee haa taatu garuu har'aas duuba deebi'ee bakka abboonni keenya irraa ka'an laaluun waan gaariidha. Gabaabumatti sochiin afran qal'oo sochii qabsoo Oromoo keessatti akkamiin ilaalamuu qaba? Gumaanni isaa maal ture? Detail isaa hayyoo hedduun dubbatanii jiranii. Bikaan irraa ilaaluu irraa yeroo hedduu kan dubbadhu qabsoon Oromoo hanga ammaatti gulantaa 4 keessa dabre. Revival dammaqiinsa, reconstruction deebisee ijaaru, actualization yookaan implementation lafarra gad dhaabu, sadaffan capturing power. Ummata cabe tokko, ummata gabroome tokko, ummata sabummaan isaa diigame tokko, ummanni tokko rakkoo walii bahuudhaaf collective action engage godhuu qaba, waliin dalaguu danda'uu qaba, hojii waloo waliin dalaguu qaba. Hojii waloo waliin dalaguudhaaf ammoo eenyummaa waloo qabaachuu qaba. Manguddooleen ni beektan, ijoolleen dabana kanaa wanni beekuu qaba maali? Bara sochiin afran qal'oo eegalu wanti Oromoo jedhamu hin turre. Sabni Oromoo jira faca'ee. Collective consciousness kan qabu, ummata collective consciousness qabu hin turre. Arsii ture, Islaamaa ture, Wallagga ture, Shawaa ture, waan akkanaati ture. Sochiin afran qal'oo particularly is a cultural movement. Culture immoo sochiin culture, sochiin aartii immoo sammuu irratti dalaga. Sammuu dammaisuu irratti dalaga jechuudha. Tokko gama bahaatiin kan afran qal'ooti cultural, kan baay'een jira, kan economic oriented, west religious oriented, center elite oriented kan jennee ilaaluu ni jira. Kan afran qal'oo san it was the most important. Sochii afran qal'ootiin alatti Oromoof Oromummaa ijaaruun baay'ee ulfaata ture jechuudha. Kanaaf walleelee bara san bayan nama waggaaf duuba deebitee dhaggeeffatu. Mana hidhaa keessas dhaggeeffachaa turre yeroo adda addaatti. Walleelee bara san keessa bayan waggaa laalte sirbuma waggaa laalte asoosaa irraa kaaseeti walluun dhaqee it was actually making the nation, the people and its boundaries congruent. Sabboonummaadha uumuu ture jechuudha. Kanaaf sochiin afran qal'oo Oromummaa ijaaruu irratti Oromoo dura dammayse jechuudha. Uummata dammaqee akka Hayilee Fidaa jedhu uummata dammaqeetu uummata ijaarameetu hidhata. Ka hidhatee bilisa Ajoosan irraa kaanee hoggaa deemne uummata dammaysuu irratti sochiin afran qal'oo gumaata guddaa godhataa ture jechuudha. Har'aas hoggaaf duuba deebinee ilaallu
hayyoota keenya goota hogganoota keenya qabsoo kanarratti wareegaman qofa faarsuudhaan osoo hin ta'in what was it har'a hoo garamitti deema kan ilaalaa deemuun barbaachisaa na fakkaata. Har'a bakka jirru irratti Oromo movement, Pan Oromo consciousness has emerged. There is no question about it. Oromoon cimaa jira, Oromoon cimaatu jira, bal'inaa jira. Gulantaa hedduu keessa jira. Amma wanti guddaan irra ilaalamuu qabu maaltu hanqate kan jiru irratti fuullafatanii deemuudha. Keessattuu afran qalloo haa Oromiyaatiin waa wal qabatee deemuuf waan tokko emphasize godhuun barbaada. Afran qalloo ka beekamuuf it was leading Oromoo artiidhaan lead godhaa ture yeroo dheeraadhaaf. 70moota taatee 80moota keessa even early 90s keessa galaalle artii Oromoo keessattuu gama muuziqaatiin Oromoo fuuldura kan deemaa ture artistoota baha Oromiyaati. Asaanaa garuu artistoonni baha Oromiyaa keessa artiin bahuutti hin jiru. Milkaa'inni mul'ataa hin jiru. Why is it? This need to be carefully studied. In the 80s, in the 90s, particularly in the 70s, 80s keessa Albirraa Dallee dhuftee Adamaa Harunfaa, Almaas Tafarraa, Haaloo Daawweefaa, Adama Harunfaa, Kadir Sayid faa. These were the icons. Qabsoo Oromoo dammaqsuu qofa osoo hin ta'in walitti hidhanii deemuu irratti aartiin kun cimaa ture baha Oromiyaatti. Amma garuu there is no much success. Kanaaf hawaasni keenya dargaggeessi keenyaas artiin jalaa dhufuus laagiin amma duubatti hafe kun maal irraa ka jiru carefully akka ilaalan dhaamsa dabarsuun barbaada. Gama biraatiin ammas baha Oromiyaa irratti waggaa fuulleffanne rakkoo diinagdee baha irratti dhufu carefully ilaaluun barbaachisaadha. Dhiphina lafaa hedduu jira, overpopulation jira. By the way, godinoonni Harargee lamaan probably number 1 yoo ta'uu baatan number 2 the most populated area Oromiyaa keessatti. Ummata gara miliyoona 10tu jiraata Harargee keessa beeke. It's really large. Ummata hedduu guddaatu jiraata naannoo kana keessa. Lafti immoo gahaa miti. Hongeen babal'inni hongee gammoojjummaa hedduu bal'atee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan dachiin Harargee dachiin baha Oromiyaa ummata kana baadhattee deemuu hin dandeessu. Akka amma duraatti bakka sanii kaasanii gara Wallaggaatti gara Baalee geessuunis gahaa miti. So the economy has to be diversified. Economy diversified godhuun hedduu barbaachisaadha. Maal gochuudhaan. Tokko risoorsuma amma jiru. Fakkeenyaaf jimaan naannoo sanitti keessattuu waggoota lamaan dabre kanatti bu'aa guddaadha buusaa jira. Amma there will be challenge geopolitikii jijjiiramaa jiruuni. Haa ta'uti garuu tokkoffaa jimaa sanarraa uummanni galii isaan malu akka argatu godhu. Lammaffaa galiin achirraa argamu achumatti risaayikil akka godhamu osoo hin ta'in gara diinagdee biraa irratti manufacturing sector irratti akka invest godhamu godhuun hedduu barbaachisaadha. Keessattuu naannoon Dirree Dhawaatii fi Harar jiru kun manufacturingidhaaf hedduu barbaachisaadha. Maaliif amma wanti Itoophiyaan oomishtu hedduun isaa naannoo Finfinnee kanatti oomishama. 700 km from the port. Dirree Dhawaa yoo fudhatte garuu 250-300 km from the port. Manufacturing hub ta'uu danda'a jechuudha naannoon Dirree Dhawaa kun. Bishaan lafa jalaa guddaadha qaba. Kanarratti bal'inaan dalaguudhaan manufacturing naannoo sanitti bal'atee humna hojjetu. Ummata naannoo sanii akka absorb godhu yoo kan goone taate rakkoon dinagdee guddaatu dhufutti jira. Hawaasni keenya biyya alaa jirtanilleen qabsoo siyaasaatiin cinatti qabsoo dinagdee irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Ikonomii naannoo sanii transform gochuun barbaachisaadha. Maaliif kaleessas abboonni keenya waggaa sochii afran qalloo keessatti hirmaatan roorroo cunqursaa aadaa fi eenyummaa jalaa bahanii qabeenya fi irratti abbaa ta'anii qabeenya fi misoomsanii hiyyummaa keessa bahudha jechuudha. Uummanni naannoo sanii sun hiyyummaa keessaa akka bahu yoo ka barbaadu taane ikonomii naannoo sanii diversify gochuun barbaachisaadha. Ikonomii guddisuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. I'm really impressed uummanni Harargee waan dalage waggoota lamaan sadan dabre kana keessatti. Yoo yaadattan 2014 irraa kaasee hanga 2018tti there was a devastating civil war daangaa Somaalee irratti. Sanis uummata naannoo Harariitti illee konfliktii Dirree Dhawaa keessatti ture. Ulamaa Harargeetiif galata guddaa galchuu barbaada. Ulamaan Harargee jiran galata guddaa qaban. Shaamtuu laatti hangafee uummata Somaalee Oromoodhaan qabaleedhaan wal daraarsan jechuudha. Yeroo haaraatitti dabree wanti qoyoo jiraatee uummanni Somaalee Oromoo lola kalee isaa sanbira dabree waliif fayyee akka durdaran waliin daldalataa jira jechuudha. Kanaaf ulamaalee sarara binuufaa bulchuu isinis ulamaa sanbira dhaabadhaatii gargaaraa isaan uummataan biyya saniin deemuu jira jechuudha. Osoo akka siyaasaati taate biitii badde ulamaan achi jiran sun garuu hojii bareedaa hojii ajaa'ibaatu hojjetaa jirani. Nutis waggaa kanarraa meene waggaa xiqqoo jennee dhufaniiti turkursillee taatu xiqqoo qaqqaranii deeman jechuudha. Kanaaf hojii gaariidha. Isinis warri as jirtan keessattuu hawaasa naannoo san jiru. Ummata keenya baha Oromiyaa jiru fi olloota isaa isa keessa jiris ummata Harariitis ummata Somaalee wajjinis ummatoota biraa naannoo san jiran wajjinis nageenyaan akka jiraatu irratti dalaguun barbaachisaadha. Maaliif kana jedha?
ولا جيسو مال هذا بتقفها في مكان كان يجايو إيكونومين هواس سني والإنترديبندنت هدول رتي إركات كناف ركو دينا جيسن جلا هم تقول بولا دل دلي مانفاكتشرينج أكتش إمو خبر بانو تاتي هريرون هواسا كنا جدو جرو هدو أكتش إمو رد لقون هدو برباي ساران جا ولي قلت تيجا وقا قرنان كنا كيسة توري وقا قرنان دبرو كنا اللي يو أرين تفوتين وندمو باته كنا درن وادلينه أمتا كينيا كبه رومياتيس كاليتو رومياتيس جدو غليسا سكيب روميات جيروس كنا جالا درن ولتهينه روميا في رومان هدو چمت sabab lammoota nu keessa jiranii fi ollaa keenya keessa jiran wajjin biyya wal ajjeesuudhaan wal miidhuudhaan waliidhuudhaan wal dhiituudhaan beekamtu osoo hin ta'in ummata wal kabajuudhaan waliin dalaguudhaan waliin guddachuudhaan wal faarsuu fi ifis walis faarsuu waliinis boonu akka ta'u irratti dalaina isinis gaa nu bira dhaabadhaa gara hundaan waggaa kurnaan irraati wal agarsiisuun jaa hedduu galatooma nagaan na jiraadha. obboleessa keenya Juhaar Mahammadin hedduu galatoomii jecha haroonni